عبد الله الرئيس كبير فته دكتور كران ركبه أكم سيقوله يا دكتور منا فينشاني ركنا جاني ريخم جونجة كاو جتي أنا الدنيا سيافاني نو أنك سيجين بيخو مني خيافي مني برنوتا والبرا كنتي بام مقالة تنيا دفيتي وفتو أسب دابون دور كارا جيت علينا بريسي يا دكتور خيا وني برا أفتو كوريجما سجلة تنراچو فناغني إذا ما يادة سلاتي شورو بربريتي نيادة خليه قلقلو ما يادة شورو ما نيادة دكتور أكنا من بيني ما نقافتا أنقلقلي إيقاني برر رايقلي شورو مليوان براتا كانياني بجايدا كفا نياتا في الراجي جيبا وي عبد الله أجواتك كنتاني لالفيا قبدا نياتو مكا علابا بيتكا خنجي جيرم نغلافي ودوم فارو جيرتي مالي مكا خيسان دقيفة دار تندانسي فردا چالا عبدي يس ليجو منور يس چال تو آدم متك علينا وين برسيسات تندانسي واباسا في الدين تلتي عرابان فاينانسي خو قبي أكم جتة واتسا چال تو ريفو نانگل لمن آئبسي يا برسيسا نديسيتي يا فوبان بانجي آجابه دانا مان تن رود موديسي منا جرتو تك خايا يده نما بربر انتو كهين بيخو متك علينا تم leenjii keenya kanarraa garaagarummaa fi wal fakkeenya biyyoota guddatanii fi biyyoota guddachaa jiranii biyyoota guddatan yoo annu kan akka Ameerikaa ta'u biyyoonni guddachaa jiran kan akka biyya keenya Itoophiyaati. Mee asirratti yaada namni qabdan namni galiliif boos isiin hangaammaa hin guddattu gaafaan antiqqaatis guddachuma jirti anuu guddadhe daa'iparumaan deemti ni fadhiisoyte usaboo akka keetii kana kan biyya kuffisu kan sammuun isaa duwwaa suufii qaama uffisu boos dhuguma rabbii sayyoonii nam biyya kuffisu jiraadhe hanguma quubiintu naa baatu naa obsa kara biyyaalaatiin isinirraa deemaa nu oges booda baga ayyaanaan si ga'e taadde akka nagaa sheekh baga nagaan dhufte jireenyi qaaleetiin laaffisuma tokko godhe sanumaan si fida yaa taaddee keenyaan irra soomanaan qabaahumaa rakkoon qabuuniin deema ayyaana gaarii yaa sheekha kiyya bannaati nasiibaan qabaawan eega garaan lafa jiraate takkitti maarraanaaf liqeessi anumaa laaffisoo itti nyag godhee warri tijjaaraa jibicha qalee na yaame osoo furaan hin geenyeen si deebisa yaa taaddee keenya galgala ammaanatti nimin Ifreem ganamaan dhufeeti yaa sheekharra garaan na dhukkubaati lukkuu yoo nyaadde garaan na deemsisaa hanguma saa jaatiin lukkuutti nyaadhee si deebisa eega soomana taate nakka inni jeetiin Ifreemi kenne yaa taaddee keenya akkamiin si godhame obboleettii dhimmi kee maal si gargaara yaa poolisoo kiyya shayitti coollaa keenyaa tokkootu anaa huccuu miccee magaala biraa kutte roobatti kadhatee huccuu narraa balleesse obboleettii maasuuta dubbatta aannan fudhanneetti cidheena nutiisi nuwaa sheeka jabaadha kuni mindaan keenya akka dabalu aanuu kadhatu nutis inumaa asa jettu yakkamaa bira deemta dhimma kiyya karaarra dhiiftee dhimma kiyya naafitte kaawway intala haadha kaddoo dirgim shayiticha kana ollaa qabaatteeti dhimma kiyyaaf jinni haasoitta khayriin dhoytu ati maali dhalaan zabana bakka poolisoo kiyyaanis galgala kana aduunaaf kadhatu huccuu jiituu manatti hin guru edanuu waan hin uffadhee buluun qabu dhaabiin tal odu halkan kanaan aduu si kadhataa himi hogguu bariyaa si kadhatu bira deem maali dhalaan akkana karoora maatii yookiin ijoollee walirraa fageessanii da'uudha mee leenjii keenya jalqabuun duratti namni hubannoo nuu kennu ana boos boo maqaan kee keenyu aanaa kamirraa dhufte maqaan kiyya muummeedha kaniin irraa dhufe godina Harargee ba'aa aanaa ummata Mahammad araddaa milishaa keenya way ati baasa qabdaa waynu
Mee muummee ijoollee walirraa fageessanii horuu jechuun akkami muuxannoo ta'e tana mee faranjoota si cinaa ta'u kana himiif cimaadhaa hawwatinumaa. Isaan hangammaan beekanii faranjii ta'anii goggogu dhagaa isinittiin hima. Walirraa fageessanii horuu jechuun tokko Hararii dhaltee, tokko Direedoo dhaltee, tokko Adaama dhaltee, tokko Finfinnee dhalte. Isaan kun walitti dhiyaatanii beemma. Abdullee keenya isaa Tigree biyya tanatti nu gabroonfachaa turte san maaltu onlaayinii irraa daawunlood godhe waayifaa biyya tanaa isaan malee namuu paaswordiin beeku ture. Way muummee keenya baasa qabdaatinumaa qeyroo qaba seete dhagaa wacaafaatiin onlaayinii irraa paaswordii waayifaa isaanii cabsanii buusanii gaafa daawunii sana isa jirtaati. Waan ati taateen si beekaa gaafa daawunii sanati boolla qotattee dachee keessa dhokachuun dhabduu. Papa, aboo qeerroon Oromoo numa jabduudha. Maal Tigree qofa qeerroon Oromoo pirezidaantii biyya Arabaa inni taa'uu dinnaan hobiliin aangoo irraa buufte. Anaa dagee bulcha kaa Abdullee keenya ammallee tokkon korreebi. Deem bulchi ati duraanuu waan bilchaate nyaachuu takka geessaami. Afaan Arabaa ni beektaadhee ni bulchita. Eeniin beeka kun nama dhiba woy. Anis na barsiisime. Itti aanaa keetee illee bulchu bilaashitti akkatti halkanii guyyaa liqii wajjin guuraan oolu. Aliif baa taa sa jiddan jiim mabruuk kullu bani aadam tam هذا من بلد جدا مبروك يعني أنا ملك السعودية العربية شرطة تشينا مدرر وندا تشينا ريا شيخ غافا جيري تصمبر مدنون تيتا جايباتي يا بامي لدي سدبي غافا سي سنتين كاسيني دبين سيمي تسم برنا مواجي برنا انقداتي يا باجي برنا انقداتي بر أكانتي بر غافا سن هجي آنے تلال لفتے ہو گئی تھی نجیبتے دوئے گگبے ہسپتالا ننکن hospitaalli biyya siiniin bareedaa jee anwaaniin jee sii mun beeku hogguu kana hospitaala siree gaggabee osoon ciisu jiru intalti bareedduun takka dhuftee naakimu jirti na gubbaa achii booda oo sheeka yaa abbaa achii booda gaggabarraa beeyfadheetiin hangisee gaggabarraa beeyfadhu san akkaan waan du'ee jannata keessa jiruu na fakkaatteeti mana bareedaa fi intalti bareedduun takka doktortitti na gubbaa naakimu jirti. Dokter Titi tana dhaluma jannata keessa seetiin hinduun gadda jeetti fiige uralleen siije sheekan duunee dhaabbuun jirtaan jaartii namaatii gaggabdee kaate jaanii akkasitti yaaboo wayinaaf ta'e meedhadhiis. Yaa Abdullee bisaan kennuma tollee kalee namni ati xalayaatti argite tokko yaafe dachii tana balleesse namnini. Akka kiyya kana baradhu laalmuume silaa hanga daansii beektu kana barnoota beekte silaa irraa asin jirtu. Dhaadhaan Abdullee keenya daansitii hedduu si tolee meeqalee aboo banniin beekaan. Akka ajaa'ibaatti moo. Abdullee keenya kanatu as geesse anis waggaa kana barnoota hin jalqaba. Hogguu ati maastarsii jalqabde anis digirii ta'e tan akka kalee sanniin harkadha. Hindi isu kan barnoota. Hayya. Muummee keenya ati dubbii akkuma si fakkaatee tiikatta an dibiloomaaniin eebbifame ayya. Abdullee ati mallee iyyaalummaa turu waan dhiifne akkamii akkana na goota an digiriin eebbifamte jee daansii dibii taphachaan oolle nama dhufeenillee digiriin eebbifame Abdulleen jeetti himaan oolle maaf nama salphiste akkatti khayri. Waan nama arsaatii darsa harkaatti deebisa gaafa digiriin eebbifamteen daansii maasaraa sii taphadha atu abaa ca'uun beeytu. Hello Abdullee jibicha gurgurtee gurgure meeqa dooyte 55 ittiin dee makiinaaniin deemu jira sittiin dhufaa eessa hirta hattuun biyya tanatti naman dhiiftu jibichaa gurguramee dhageenyaani. Magaalaa keessa bakka manni ol gubbaa tattaa'u takkaan jira.
Mana akkamii? Magaalaa keessa bakka manni ol gubbaa tattaa'u takkaan jira. Amma akkana sharmuutaa baadiyyaa keessa waa takkaan agarre mana guyyumaa wal gubbaa tattaa'u. Yaa badoo bishaan baastaa dhuge duraanii manaan bahin siin jee namni si dhufee isa deemtaa siin jee an poolisii humna addaa naannoo Oromiyaati kaan bittiin deemaa jiin yoo akkas jette malee sii fi maallaqaa fi kalee hunda si keessaa fuudhanii dhamaa poolisii naannoo Oromiyaa malee hattuun asii nam tokko sodaattu laal. Kan ta'uu barbaadan maatii keenyaaf ollaa sabiskiraayibii godhaa hanga feetan koflaa sabiskiraayibii gootee hin irraanfatin laayikii koflaan barbadeessina misaa'ilaaf taankii komantii jala barreessi yoo qabaatte yaada komantii deebisuuf siif galee waada hanqina koflaa irraa gaastirri nu qabe ergaa too xumure awwaaniin katabe waan na dhaggeeffataniif galatoomaa horaa bula.